Obboleettii kanarraa maallaqni ishee waggaa 4 guutuu hojjette saantiba takkittiin otoo ishii fi nafiin daqiiqaa tokko keessatti feelii jalaa ta'ee jalaa fudhatamee jira jechuudha. Intalli kun akkamitti maallaqni ishee harkaa fudhatame? Eenyutu harkaa fuudhe? Maaliif immoo irraa fuudhame? Maallaqni ishee kun deebi'uu ni danda'a moo hin deebi'u? Warra jettaniif jechuudha maallaqni ishee akka inni itti bade shamarran biyya Arabaa jirtan akkasumallee biyya keessallee bakka adda addaa teessanii namoonni akkaawuntii baafatanii itti fayyadamaa jirtan kamillee jechuudha. Maallaqni keessan akka nyaatamneef of eeggannoo guddaa gochuu qabdu. Akkamitti akka nyaatamte afaan Amaariffaatiin dabarfitee jirti jechuudha. Obboleettiin kuni otoo hin beekin sekendii takka keessatti ofuma ishee of nyaachiste jechuudha. Akkamitti of nyaachiste waliin ilaalla. Hundi keenyillee irraa barachuu dandeenya jechuudha. Gara fuulduraattis irraa of eeggachuudhaaf akka abdii ta'u abdiin qaba jechuudha. Asumaanis immoo nagaan daganne nagaan koo lafaaf bakka jirtan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoo laayik sheer sabskiraayib godhaa. Obboleewwan keessan bira sheer godhaa, biraan geessisa, laayikii godhaa. Viidiyoon akka buush ta'ee namni kamillee irraa fayyadamuu qabu. Wanti kun wanta nama kamillee muudachuu danda'udha. Akkasumallee immoo irraa namni otoo kana isa muudatiinis irraa barachuu danda'udha jechuudha. Innis maal yoo jettanii akkuma beekamu obboleettiin kun erga biyya Arabaa irraa as dhufteeti waggaa 4 fixxee 5ffaa galtee jirti jechuudha. Akkuma dhufteen kan ishee fi baasaniiran akkaawuntii si baafnu malee maallaqa harkatti siin kenninu jedhanii Araboonni jechuudha. Hin beektu namoonni baay'een keessan STSPay kan jedhan akkasumas immoo baankii irraa akkaawuntii baafadhu jedhanii namni kamiyyuu jechuudha. Baankii akkaawuntii ni qabaata jechuudha. Biyya irraas yoo ta'e asirraas wanti kun warra biyyaa qabuufis warra asii qabuufis barumsa guddaa ta'a jechuudha. Muudannoon obboleettii kana. Kanaaf iyyuu maal taate obboleettiin kun yoo jettanii siimii zibiraa jedhamu natti dawwalanii jette. Natti dawwalan jennaan bilbila kana nan kaaseette. Gaafan bilbila kaasu akkaawuntii qabdaa hinaan jennaan eeyyeen nan qaban jedhe jette. Inna akkaawuntiin kee abloodii yookiin immoo daawunlood godhii abdeetii godhii. Abdeet ta'isiin jechaa jira. Nuti immoo kan si dawwalaa jirru baankiidha. Warra baankiitu siif dawwalaa jira. Kanaafuu akkaawuntii kee daawunloodii ta'uu qabaa jedhaniit itti dawwalan jechuudha. Muudannoon kun anaanis na muudateera. Gizee tokko waan kun gaafa natti dawwalamu akkaawuntii qabdaa jedhee Arabiffaan natti dubbannaan geesseen bilbila kana namicha kanatti kenne jechuudha. Arabichatti gaafan kennu haada haraamiyya. Matiruddiin taanii marraa yoo elikinaan jedhe jechuudha. Dhugaa waaqa jiraata. Warri kun warra hattootadha. Lammata jalaan qabiin ittiin dubbatiin naan jedhe jechuudha. Nama kamiyyuu yeroo sitti dawwalee waan adda addaa si gaafatu hin eeyyamiinii fi naan jedhe jechuudha namichi kun. Ishiin kun immoo maal gootii gaafa isaan natti dawwalan tolee jedheen abdeetii ta'uu barbaachisa akkaawuntiin kee gaafa jedhani birriin koo achumarra jira jette. Abdeetii haa godhan jedheen lakkoofsa paaspoortii kee irraa iqaamaa kee nutti himi jedhan jette. Lakkoofsa iqaamaa sinii galee kooddii iqaamaa nutti himi jedhan jette. Achi fuudheen kooddii iqaamaa kenneefi jette. Kooddii iqaamaa kenneefi ka'een waan isaan godhan hin beeku siimii koo irratti misejjiin dhufe jette. Misejjii lakkoofsa gosa 4 kooddii jechuudha. Kooddiin dhufe jette. Amma edda'anii iqaamaa isaaniif kennee ka'ee narraa cufatan jette. Narraa cufatanii ka'anii ammas deebi'anii dawwalanii kooddii wayii siimii keerra dhufeera yoo ta'e amma siif sirratee jira. Dafiitii kooddii siimii keerra dhufe sana nuuf kenni jedhan jette. Kooddii siimii koorratti dhufe sana nafan kenneefi jette. Naa dawwalanii ofii isaanii daariktii naa dawwalee jette. Gaafan isaanii kennu okee shukraan naan jedhanii sokkan jette. Sigalee siisirratee jira kalaas amma siisirratee jira shukraan naan jennaan sokkan jette. Amma guyyaa biraa zimje'ee ta'anii maallaqni kiyya inuma jiran see jette. Akkaawuntii marra jira seheen gaafa maallaqa guyyaa biraa maallaqa kiyya baafachuu hagu sumunii cabaan akkaawuntii koo irra hin jiru jette. Gaafa baankii lixan akkaawuntiin koo hin jiru jette. Hin ejjetu jette. Haakii ta'ee jira jette. Bilbilaniis deebisneenis warri baankii dadhaban jette. Araboonnis na gaafatan maal goote
ati maal goote gaafa jedhan ittan hime jette. Akkas naan jedhanii abdeetiin jedhe jette. Isan booda biirootti dawwalanii jette. Biiroonis gaafatanii badii mataa koo ta'e jette. Eenyuun gaafattire amma maallaqa ishee jechuudha. Wanta akka kana as biyya Arabaa qofatti otoo hin taane biyyattis akkasuma si gaafachaa jiru jechuudha. Warra biyya teessanis yoo taatan biyya keessas akka biyyarraas akkaawuntii yoo qabaatan namni waan kana yoo isinitti hime toleen jedhiina. Akkuma namni tokko akkaawuntii mataasaa qabu jechuudha. Kooddii nama laatennaan gale bakka namni kamiyyuu keessa galee birrii kee maallaqa kee hatuu qaba jechuudha. Kanaafiyyuu namni biyya keessaas birrii qabdan asittis Araboonni akkaawuntii irra namaa gashan jiru. Isa kanatti namni fayyadatan STs fe'isaa ta'uu akkaawuntii adda addaa baasaa jedheera mootummaan isarratti sinii gashina jiru Araboonni. Isa kana yoo baafattaniyyuu akkas jettanii sumunii takka namaan laatiina. Maaliif akkatti fiddan isintu beeka jechuudha. Daqiiqaa tokko keessatti dagamtu viidiyoo kana seeraan dhaggeeffadha. Akkamitti dagamtu kanaan dura isinitti himeen jira. Kanaan dura waanani hejjedhe maallaqa kiyya takkaatiin xirrit ofirraa godhee aniyyuu viidiyoo isaa kanaan dura isin hejjedheen jira. Ani garuu namatu na hate itoo hin taane gurbaa mana kanaatti sarraafaa isaan naa baasan gaafani biyya naa ergi jedhee birrii itti kennadhu. Inni immoo geesse sarraafaa ATM isa jedhan isa iddoo bakkaalaa iddoo suuqa asiitti gaafa gashu kan kiyya mochi keessatti haakii ta'e jechuudha. Dhugaa waaqayyooti. Dhugaa waaqayyoon siniin jedha. Viidiyoo kanaan dura hejjedheera. Risiitii isaas isin argisiiseera. Akkaawuntichi akkatti badees hundasaa viidiyoo hejjedheen jira jechuudha. Akkasitti birriin kiyya eessa galee Indiyaa galee jechuudha. Indiyaa galee insii deebi'a. Yoo namichi sii deebise namichi yoo sii deebise insii deebi'an bilookii godhan jechuudha. Bilookii na godhanii akkaawunticha sitti siin deebine ergasiitii lammataa ani jara kanaatiin jechuudha. Lammatuma waan akkaawuntii jedhamu biyyuma kana keessa hin barbaadu gaafan didu amma harkatti naa laatan malee jechuudha. Gizee dura anis akkasuma akkaawuntii irratti galchee ilmi isaanii geessee haakii na jalaa godhee wanta irratti ookee jedhe. Ingiliffan beekani warri Araboonni irra caalaan jechuudha. Ingiliffa waan hin beekneef gaafa keessa gashuu aqee waanuma beekne irratti ookee gaafa jedhu birrii kiyya xirrixi godhee fudhatee sokkee jechuudha. Dhugaa waaqayyooti naan kennine naan kaffallee hankassaree hafe eenyu anuma jechuudha. Badiin kanuma isaaniiti garuu kan kassaree hafe immoo anumadha. Isiniif akka barumsa ta'uufillee isinitti himeetiin jira jechuudha. Garuu inni kun immoo haala addaatiin jechuudha. Bilbilaniitu nama gaafatu amma immoo bilbilanii masi harkaa fudhatu naa kenni jedhanii akkasuma foloqoqanii nama harkaa fudhatu jechuudha. Kanaafiyyuu obboleewwan kiyyaa hadaraa isiniin jechuun barbaada. Bakka hundumaa obboleewwan keessanitti hima. Obboleewwan keessanitti hima haala kanatu jira jedhanii intalittiin annarraa fudhate Yemaniidha jette. Yemanii warra Yemaniitu dawwalee narraa fudhate. Yeroo Araboonni koo yeroo himan warra Yemaniitu sirraa fudhate naan jedhanii Yemaniitu fudhate narraatiin jette himtee jirti jechuudha. Kuni nama haaraa miti. Nama waggaa 4 jette waggaa 5ffaa keessa galtee jirtu jechuudha. Suuraa ishee tambineelii irratti kan argitan kanadha. Xenqequu jettee Amaariffaatiin irratti barreessiteet. Viidiyoo daqiiqaa 4 ol waraabdee jirti jechuudha. Garuu ani viidiyoo sana fiduudhaa fi tokkoffaa afaan keenyi tokko miti. Ijoollee baay'eenis akka ageessaniif jedheen afaan mashee irraa isinii hiike. Lammaffaan immoo jechuudha viidiyoo namaa fiduun yuutuubiin hin eeyyamu. Namoonni TikTokii irratti argitaniittan immoo argitanii jirtu jechuudha. Baay'een keessanii kanaafuu obboleewwan keessan bakka adda addaa walitti hima sheeridee walii godhaa isiniin jechuun jaaladha. Yaada qeeqa yoo qabaatan immoo komentii jala barreessuu dandeessu isiniin jedha. Hanga informationii yookiin immoo odeeffannoo haaraa walitti deebinutti nagaan naa turaa. Isin jaaladha isin kabaja obboloota qaalee obboloota jaallatamtoota laayikii hin dagatinaa isiniin jedha. Laayikiin keessan anaaf hamilee guddaa naa ta'a.